Akkam jirtu daawwattoonni keenya egeree miidiyaa Itoophiyaa fi Itoophiyaa ala jirtan hundumti keessan nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Amma immoo keessummaa egeree qabannee dhiyaanneerra. Keessummaa keenya wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Keessummaan keenya maqaa keessaniif eessaa akka dhuftan daawwattoota keenya wal nu barsiistu. Barataa Gaarii Taaddasaa jedhama. Kan inni irraa dhufee godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo barataa yuunivarsiitii Jingaa yuunivarsiitii irra ture. Akkasumas bara kana eebbifamee ba'e. Yeroon kutaa tokko yookiin lower gireedii irra gaafa jirtu baay'ee yaadattu waan keessa turte tokkoffaa miira ijoollummaa qabda waan ta'eef wanta akkas akkasii yaadattu garuu xinnoo ishee kana yaadadhu yeroon kutaa 2 kutaa 3 jirudha. Yeroo badhaasa fudhannu nuuf beeka. Meeqaffaa akka baanu tokkoffaas ta'uu danda'a lammaffaas akka ta'uu danda'a garuu sirriitti kanan beeku sadarkaa oolii jedhanii yookiin immoo hundarratti jedhanii yeroo badhaasan kutaa 3tii kaaseedha kan inni baraa dhufee jechuudha. Achirrattan beekaa yaa barataama akka barataa goboziitti yookiin immoo barataa qaxalee warra jedhaman keessattin of ilaalaa dhufee jechuudha. Egaa inni guddaan har'a keessummaa keenya goonee asitti si affeerree egeree Foundation Education kan jedhamu maalidha? Akkamitti hundeeffame achi keessatti immoo ati hirmaachuudhaa fi akkamiin dandeesse waan jedhu gabaabsitee daawwattoota keenyaaf akka nuu kaastuun. Gaaffii gaariidha kan itti gaafatte. Egeree Foundation Education kuni dhaabbata. Dhaabbati kun keessumatti kan inni argamu baay'inaan namoota biratti beekamu baatus godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo yookiin magaalaa Najjoo keessatti dhaabbanni kun maalidha kan jedhudhaa fi dhaabbati kun dhaabbata wal gargaarsaati yookiin karaa nama dhuunfaadhaan kaka'umsa nama dhuunfaadhaanii dhaabbata hundeeffamedha jechuudha. Dhaabbata kana keessatti immoo nama akkamiitu hirmaataa kan jedhu yaa barattootaadha kan keessatti hirmaatanii barattoota harka qalleeyyii ta'an barnoota isaaniitti immoo qaqqaxalee ta'antu achi keessa galaa jechuudha. Mana barnootaa irratti barataa jiraniiti. Qabxiin isaanii ilaalamee wal dorgommii garaagaraa addi taasisaniin booda namni sun dhugumayyuu nama gargaaru hin qabu kan jedhamu ilaalameeti. Qabxiin barataa kanaa immoo qabxii gaariidha waan jedhamu ilaalanii qabxiisaaf jireenya nama sanaa wajjin wal bira qabanii namni sun yoo qabxii qabaate barataa gobozii ta'uunsaa dira gaansaa ilaalameen boodati gara waldaa wal gargaarsa kanaatti dhufaa jechuudha. Barataan kun gaafa dhufu waldaan wal gargaarsaa kun yookiin immoo Egeree Foundation Education kan jedhamu miseensa qaba. Namoota keessatti hirmaatan jechuudha. Koreewwan jiru abbootii qabeenyaarraa, namoota amantiirraa akkasumas immoo jaarsolii biyyaarraa, namoota bebbeektootaan barsiisota garaagaraarraa walitti qabamaniiti koree kana keessatti hojjetu jechuudha. Akkasittiin ijoollee kana magaalaa sana keessaati walitti qabaniiti ijoollee kana gurmeessanii ijoollee kana akka isaan baratan haala gaariin barnoota isaanii akka isaan hordofanidha. Bakki isaan ta'anii hordofan manuma maatii isaanii ta'anii yookiin guddisee isaanii bira turanii akka isaan barnoota isaanii hordofaa turanii kanaan taasifamaa ture. Kunis immoo kan ittiin adeemsifamaa ture nama tokkodha. Namni kunis immoo namni baay'een akkuma beeku gaaddisaa dhufeeraadha. Dhimma kana kan hundeesse namoota isa fakkaatan wajjin ta'uudhaan akkasumas namoota akkasittiin of jala hiriirseeti wanti kun raawwachamaa ture jechuudha. Gabaabumatti egaa Egeree Foundation Education jechuun dhaabbata wal gargaarsaa keessumatti dhalattoota bor egeree biyyaati jedhamanii yaadan akkuma maqaa isaa irraa hubatamu jechuudha. Biyya kanaaf bu'aa hin buusu jedhaman barattoota akkasii ittiin gargaaramaa turanidha jechuudha. Darbee immoo anis egaa akka carraa ta'ee namootuma harka qalleeyyii ta'anii barnoota isaaniitti immoo xinnoo fooyyee qaban jedhamu mana barumsaa keessatti yeroon barachaa turetti jechuudha. Akka carraa ta'ee maatiin na gargaaran sababa garaagaraan waan na bira hin jirree fi jechuun abbaan koo xinnummaa makootii kaaseeyyuu hin beekun ture. Haati koo immoo qalleessa waan taateef isheen na barsiisuu hin dandeessu iyyuu turte. Yeroo kana gara magaalaa Najjootti nama bira na keessee turte jechuudha. Haati koo achi nama bira sana yookiin achi taa'ee kan tamaaru taasifamee ture. Garuu barnoota sana haalaan barachuuf baay'ee rakkachaa ture waan ta'eef namoota akkasii isaan immoo baakgiraawundii yookiin dudduuba isaanii qoratanii gara dhaabbata kanaatti yookiin immoo achitti namoonni fidan jiru waan ta'eef yeroo kana akkan achitti affeeramu ta'ee jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kan amma haasaan taasifamaa jiru keessummaa keenya egeree barataa gaarii wajjin taaneetu haasaa bareedaa babbareedaa dhaloota kanaaf galtee ta'a jennee yaannu taasisaa jirra. Egaa turtiin keessan wajjin haa ta'uun gamanumaan dhaamsa keenya haasaa keenya itti fufneerra. Egaa gaariin
achi keessatti dhaabbata kana keessatti akkati hirmaattuu fi sababa namni sii ta'e eenyudha? Akkamittis gara sanatti deemuu dandeessee seedumee gabaabumatti nuuf kaasa. Eshi gaaffiin kun illee gaaffii bareedaa na gaafatte akkamittiin gara sana dhufte kan jedhu gara Egeree Foundation Education kan jedhu waan nama ajaa'ibu tokko sii kaasuu danda'a. Yeroo sana akkuma sii kaasuuf yaaletti gaa namoonni filatamanii ilaalamanii waan baay'ee keessa darbanii zim jedhanii man fidanii jechuudha. Maaliifi namni tarii narra malee rakkatu yoo jiraate akka carraan sun hin dabarreef jedhameeti namni filatama. Yeroo kana 2015 jechuudha. Na yaadadha yeroo jalqabaatiif mana barnootaa dhufanii yaada akkasii jira nama gargaaramuu barbaadutu jira waan ta'eef jedhaniiti na filanii turanii. Innaa akka carraa ta'anii nama guddaa wayii biran jira jechuun nama hojjetaa mootummaadha. Lamaan isaaniiyyuu abbaan manaas haadha manaas hojjetaa mootummaadha. Yeroo baay'ee namni of bira nama kaa'amoo nama hojii garaagaraa hojjechuu danda'uudhaan beekama kuni. Yeroo akkas jedhanii namoonni inni rakkina hin qabu rakkina hojii tokkoyyuu hin qabu kunoo nama akkasii bira jira. Kanaafi namni sun iyyuu dabarsanii gargaaruu danda'u minaamin kan jedhu ture. Yeroo kana carraan inni jalqabaa na darbee ture jechuudha. Carraa jalqabaa barataa 12 fudhatanii turan. Yeroo sana carraan sun na darbee ture. Itti aansanii ammas dhimmi sun gaafa irra deebi'ee qoratamee ammas waggaa tokko booda gaafa qoratamu akka carraa ta'ee abbaan gaaddisaa jechuudha maaster yookiin barsiisaa dhufeeraafaa mana barnootaa sanarra turanii dhimma kana keessa gadi fageenyaan warra koreetti isaanis kaasanii akka dhimmi kun ilaalamu godhaniiti carraa lammaffaatti akkan argadhu taasifame nama sana wajjin firooma dhiigaa akkan hin qabne akkan immoo waan tokkoon illee akkan danqamaa jiru yaa'u yeroo mana namaa keessa jiraatan kan beekamaa wanti goggodhamu namni akka xiqqoottu hin barbaadu akka hojii hojjechaa ooltu barbaada. Maaliifi hin gargaarra jedhu waan ta'eef akkati waan garaagaraa isaan deeggartu barbaada. Isaan immoo yaada kana ilaalanii haala barnoota kootis ilaalaniiti abbaan miti gaaddisaa jechuudha dhimma kana qoreef kaasanii waggaa isaa lammaffaa isaatti akkan achi dhimma sana keessa galuu taasisanii jechuudha. Egaa gaarii baay'ee gaariidha. Akkamitti gara yuunivarsiitiitti seenuu dandeesse? Yuunivarsiitii gaafa seentu immoo bu'aa bahii baay'ee keessa darbitee as akka geessee odeeffannoowwan tokko qabna. Yuunivarsiitii seenuudhaaf qabxii meeqa galmeessistee? Bu'aa bahiin ati darbitee immoo iddoo sana geesse maal ture? Yuunivarsiitii isa kam immoo si qaqqabee isa jedhumee gabaabsiitii nuuf kaasi. Inni kun xinnoo ishee dheerachuu danda'a garuu gabaabseen kaasuu yaala wanta kanaa. Meetu gara yuunivarsiitii yuun ga'in dura ergi Egeree Education Foundationitti dhufeetiin boodamoo akkamittiin teessee jara sana wajjin mana maatii sana wajjin turte moo warrumatu isaan si gargaaranii moo achumatti teessee fixxee baate moo gara kamitti deebite kan jedhu sii kaasuu yaala. Yeroo sana gaa akkuma iddoo sana seeneeni sanaan booda jarri maatiin bira ture kana dhagaanii jechuudha. Iddisatu gargaara minaamin jedhamu waan dhagaanii fi yaadi isaan naa qabanis haalli isaan ittiin turre hundumtu deebi'ee natti jijjiirame yeroo sana achi jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef iddoo sanaa deemeen qofaa koon ba'ee jechuudha. Gaafa iddoo sanaa ba'amee qofaa deemutti immoo wanti na mudate tokko jira. Birriin achitti nuu kaffalamaa ture akka ajaa'ibaa ta'e ji'aan birriin sii kaffalama. Birriin kun yeroo sii kaffalamu birrii 300dha. Birriin namaa kaffalamu sababii ijoolleen baay'ee naannoo ijoollee 25ti natti fakkaatu amma garuu kan jira ijoollee 18 natti fakkaata. Birriin kun gaafa sii kennamu yaa'u yeroo sanatti birriin sun guddaadha akka ammaa kanatti ilaalamatu hin taane akka yeroo sanaatti ilaalla. Birriin sun nama tokkoon gargaara yoo jedhan maatii biratti nama gargaaruu danda'a. Yeroo kana birriin 300 argadhu sana qabadheetan jarri na baasanii jechuudha mana isaaniiti. Rakkoo madda addaa waan tokkoon na baasanii isa akkamitti akkam ba'e maaliif akkam beesan yoo kaasuu baadhiyyuu yeroo achii ba'u chaalenjii tokko na mudatee jechuudha. Birrii makanaan barachaa, birrii makanaan nyaachaa, birrii makanaan immoo iskiriiptoos bitachaa, birrii makanaanii waan garaagaraa gochaa barachaa deemtaa. Yeroo achiitti deeme kutaa 7 baradhaan ture mana sanaa gaafan ba'u. Sanaan booda birrii kanarra dhaabadheetan karooran baase. Gaafan karoora baasu isheen biddeenaa toshitu birrii 100 fudhatti waan tokko ittiin kennine jechuudha. Birrii 200 naafa. Birriin isa 200 naafu sun immoo mana kiraayee kiiskoon keessa taa'ee qo'adhu birrii 200 fudhee sanaan booda birriin sun hin dhumanii jechuudha. Egaa wantoota sana keessa daddarbuudhaaf waan baay'ee godheen ture mana mukaa galee hojjedheera. Mana mukaa sana keessa galee gaafa hojjedhu garuu barnoota koof naa ta'uu hin dandeenye
amman hojjedhu caalaa amma isaan naa kaffalan caalaa amman hojjedhu baay'ataa jiru. Garama muka kana hunduma isaa xaawulaa sana natu gadi guuraa galgala galee natu gadi guuraa qalamii dibuun jira waan baay'een jira yaa waan ogummaa nan argadha jedheen hojjechaa ture garuu birriin isaan baasu deemuu immoo barnoota irratti dhiibbaa qaba waan ta'eef sanan dhiisee manallee qalamii namoota wajjin dibuu yaaleera sanas nan dhiisee darbee amma immoo kan biraallee waan dhumarratti baafadhe tokko birrii sana faana dabalataan qabadhee jechuudha ofii kootiif barachaan jira. Barnooti amma baradhu sun naan gadi jiruu fi an barachaa jiru sun naaf naa gala. Namoonni immoo akkuma koo ta'anii immoo barnooti sun isaaniif hin galle waan jiruuf namoota kanattiin argisiisuu jalqabee jechuudha. Yeroon barnoota sanaa ijoollee hiriyoota kootii fi namoota na fakkaatan naan gadi jiran jechuun namni leebeliimaan dafee kan galuu fi akkasumas suuta kan galuuftu jiru. Namoonni kilaasima keessa yookiin kutaa keessa ta'an suuta galan san namoota sanan qo'achiisuutti kee gaafa namooti sun naa qo'achiisuutti ka'umoo qabxii gaarii naa wajjin galmeessaa waan dhufanii fi isaanni namoonni kun birrii naa kaffaluu jalqabanii jechuudha. Fakkeenyaaf namoota an beeku yeroon kutaa 8 baradhu ijoollee kutaa 7 baratanii, yeroon kutaa 10 baradhu ijoollee kutaa 9 baratanii, yeroon kutaa 12 baradhu immoo ijoollee kutaa 11 baratan namoonni adda addaa hundaa'uun amman baqa kun nutti agarsiisa jedhee namni natti baay'atee iyyuu sagantaa baasee sagantaadhaan itti deemaa turuutti ture. Yaa'u birrii kana gaa yeroos gaafuman jalqabu nama 3 nan jalqabe nama 3 gaafan jalqabu birrii 300 naa kennuutti kaanii jechuudha namoonni kun sadan. Nah, birrii 300 amma isinitti tole naa kaffalaan jedhanii birrii 300 naa kaffalu. Birrii 300 sun achi birrii 300 argadhaa asii birrii 300 kan nama 3 naa kaffalama. Gaafan ganama barachaa oolu guyyaa jara wajjin oola. Yeroo kana jara sana wajjin addunyaa barnootaa keessa oollaa jechuudha. Hojiin biraan jiru addunyaa barnootaa keessa jara wajjin nan qo'adhaa ofii kootis naannina cimsaa deema. Akka kanaan birrii sanaan argadhuun ofii kootis of danda'ee barattoota sanas gargaaree kan nama ajaa'ibu as keessatti waan an kaasuu barbaadu gaaddisaan yeroo dhimma kana jalqabe sammuu dhala namaatti ijaaruudhaaf maaliif namni tu barachuu danda'u akka barnooti isaa teellaatti namne sababii rakkinaaf sababii iskiriiptoo bitachuudhaaf sababii qalama bitachuudhaaf fi sababii saawunaa bitachuu dadhabuudhaaf namni akka barachuun teellaatti namnedha. Yaadi gaaddisaa yaade sun na keessallee bulaa dhufee jechuudha. Yaada kana qabadheenis maaliin yaade hojii kan biraa hojjechuurra tolayyoo ta'u nama tokko yoon itti agarsiise fakkeenyaaf nama kaalkuleeshinii dhibuu danda'a maatii simxii xinnoo tokko hojjechuu yoon dandeessu ta'e hin jibbitaa jechuudha barnoota sana. Yoo garuu nama sanatti argisiiste namni sun bor itti gammadee hojjetee gala gaafa sororatee yookiin immoo mana barumsaatti gammadee galu itti tolaa deema namni sun addunyaa barnootaa keessa galaa deema waan ta'eef namoota akkasiillee anillee teellaa goree tuman akkasittiin barsiisu dhumarramoo odaa geemchoo yookiin misooma waldaa Oromiyaadhaan amma akka Oromiyaatti iddoo bal'aatti ijaaramaa jiru. Ijoollee dorgomsiisee fudhachuu jalqabe akka carraatee carraan sun naannoo darbee sagalgeera waan ta'eef carraa san argachuu waan hin dandeenyeef ijoolleen na teellaa jiran garuu agalan jedhee irrattan immoo maarratti hojjechuutti kee ijoollee naan teellaa jiran birrii fudhachaa ofii koo birriin argadha yaa'u ijoolleen kun immoo acha galan kan jiru irratti hojjedhe waaqayyoon agalatu Wallagga Yuunivarsiitiin kanarra kan jiru kunoo naannoo bakka Jaamanatti fakkaata achirra ijoolleen lama jiru ijoollee qo'achiisaa ture dhufanii dorgomanii argatanii jiru. Jarri sun illee akka carraa ta'e kun asitti jijjiirama dana kan jiranii akkasumas beddellee irra ijoollee nama lamatu jiru akkasumas immoo Adaamaa irra kan jiran ijoollee nama tokkotu jira Najjoorra immoo ijoollee nama afurtu jiru jechuudha. Walumaa gal naannoo ijoollee 9 kan qo'achiisaa ture achi keessa galanii jiru jechuudha. Kun egaa akkuma waliigalaatti bu'aa kosuun itoo hin taane gaaddisaan ituu yeroo sana harka nan qabne ta'e birriin naa kaffalamaa ture sun ituu naan kaffalamne ta'eeti tokko namoonni amma carraa sana argatanii jiran argachuun isaanii in ulfaata ture maaliif namni isaan qo'achiisu dhibuu danda'a. Darbee anumti kun immoo yeroo sana akkanatti tun birrii sana hin arganne ta'e argachuun yeroo sana carraa sana argadhee ijoollee sanatti illee argisiisuu dhabuu nan danda'a jechuudha. Maaliifin jedhee abaarsaaf gargaarsi xinnoon qabu jedhu Oromoon yeroo mammaa kanii kana jechuun maal jechuudha gargaarsa xinnoo gaafa namaa gootu waan guddaatu hojjetamuu danda'a. Abaarsi immoo xinnooma yoo maatii keessa yookiin zarii keessa yoo jiraate nama balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf gargaarsa xinnoo fakkaata garuu gargaarsa guddaan hojjeteen namoonni illee amma kana isaan fakkeenyaaf naan ilaalu angaruu gaaddisaan ilaalaa jechuudha. Isaan yoo na ilaalan iyyuu ayi na ta'u hin taane hojii kana kan hojjete gaaddisaadhaan jedha. Maatii sana biratti illee kabaja guddaadha kan hin qabu. Ijoolleen sun illee amma baay'ee na jaallatu jechuuf hin jedhee kanaaf kana fakkaata. Gara qabxii yuunivarsiitiitti gaafa nuuf gaa hojii kana hojjechaa waan garaagaraa hojjechaa gaafa dhufee kutaa 12ffaarra geenyu mudannoo ajaa'ibaan nu mudate. Baruma keenya baachii keenya jechuun nuun irra jiru mudannoo ajaa'ibaan nu mudate akkuma biyyoolessaatti kuni mudannoon nu mudate kun maalidha? Qormaanni gaafa qoramnee haaluma gaariin qoramnee gallee qormaanni maal ta'ee naannoo Oromiyaarra kan jiru qormaanni
kooddiin ol keessa rukutamee qormaanni tabalaashee ture jechuun qormaanni kooddii dogongoraa ta'e keessumattuu hin yaadatama namoonni yeroos miidiyaa hordofaa turanii. Kanaaf yeroo sanatti akka carraa ta'ee mudannoon na mudate maalidha? Qormaanni aptituudii kootii baay'ee gadi bu'ee ture. Qormaatumti inni kaaniyyuu baay'ee gadi bu'anii turanii. Amma iyyannaa Finfinnee deemuutti namoonni deemanii iyyachaa turanii. Yeroo sana dogongora yeroo sana uumameen qabxiin keenyi nu jala baay'ee gadi bu'ee yeroo sana qabxiin darbiinsaallee dhabnee turre akka carraa ta'ee gaafa irra deebi'amee nu ilaalamu qabxii darbiinsaa deebisee argadheen silaatii baruma sana immoo dur biyya keessatti mana teessedha kan fiildii bartu nurratti freshman kan jedhamu yookiin jalqabe biyya teenya kan qabxii baruu mala fiildii keenya baruu mala yuunivarsiitii irratti nu ramade yuunivarsiitii keessatti bara sana akka carraa ta'e yuunivarsiitii naannoo keessa jiru persentii 40 naannoo persentii 60 immoo naannoo biraatti ramadame gaafa ramaddiin sun na qaqqabu akka carraa ta'e dur 700 keessaatii ilaalama ture garuu bara keenya akka carraa ta'e 400 duwwaa keessaatii ilaalame rakkoo akka waliigalaatti uumameen qormaanni sadii baay'ee iddoo biraatti yookiin naannoo biraatti dhibba keessaa waan hojjetameef qormaanni 100 keessaa hojjetamu hin jiru jedhameeti qormaanni sun hin haqamee jechuudha. Akka carraa ta'e qormaanni sun gaafa haqamu nuun qormaata sanatti kufnee jira. Iddoo biraatti garuu 100 galmeessanii jiru. Carraan kun nu qaqqabee qormaanni sun gaafa haqamu nuun immoo carraa argannee keessa dabarree jechuudha. Gaafa dabarru yuunivarsiitiin gaafa gadhiifamu Jinkaan yuunivarsiitii yookiin Dabuu Oomoo nagee jechuudha. Gaariidha. Maqaan kees haasaan ammoo nattaasaa jiru hundisaa gaariidha. Maaliifi dhaloota ammaaf galtee ta'a. Egeree miidiyaanis egeree dhalootaa irratti hojjechaa jira waan ta'eef kun immoo barnoota guddaa kennaa waan jedhuun qaba. Haa ta'u gaarii erga yuunivarsiitii Jinkaas ga'ee booda immoo wantoonni hedduu jiru haalli mijatee barachuu jira. Dhalooti ammaa kun sirna barnoota ammaa kanas immoo wantoota tokkoon kaasuutu jira. Sana wajjin wal qabatee akkamittiin dhiibbaa uumuu dandeesse akkamittiin hamma kana deemtee milkaa'uu dandeesse mee wantoota achi keessa jiran naa kaasimi. Gaaffii bareedaadha gaaffiitii naa kaastee yuunivarsiitii gaafa jedhamu akkuma maqaa isaatii waan baay'eedha kan itti kaasuu dandeessu waan baay'ee kan of keessatti hammatu jechuudha. Wanti gaariinis achuma jira wanti gadheenis achuma jira yeroon akkasiin jedhu chaalenjii gurguddaanis achuma keessa jira iddootti namni barnoota ogummaa duwwaa fudhatu tun taane jireenyuma dhuunfaa ofiifillee iddootti waa baratanii ba'anidha jechuudha. Akkuma waliigalaatti yuunivarsiitiin akka maqaa isaatiitti jedhanii kaampaas jedhanii waan salphaan dubbatamee bira darbamu miti jechuudha. Beela'uun jira, qarshii dhabuun jira, ofii kemmanaa joggoota akkasa manaa namni akkas godhe siin jedha sun taane waa'ee yeroo irratti illee rakkina hedduu qabdaa jechuudha achi keessatti waan ta'eef waan baay'ee jira. Waanan sii kaasuu barbaadu as keessatti yoo jiraate waa'ee maaliitii keessumatti achi yeroo ga'anii waan baay'ee ofitti nama hawwata. Yeroo nama wantoonni saaman jiru achi kana keessatti yeroo baay'ee namoonni achi ga'anii maal godhu hiriyaa baay'ifatu hiriyaa baay'isuun jira. Bakka hiriyaan baay'atetti immoo iddoon deeman duukaama sana hin baay'ataa jechuudha. Hiriyaa baay'ee qabda taanaan inni tokko magaalaa deemee bashannanuu barbaada inni tokko iddoo garaagaraa dhaqee magaalaa sana walii gad deemeeti bashannanuu barbaada. Garuu naanii achi keessatti hiriyaa baay'isuun illee sirrii akka hin taane yeroo baay'ee namni si gorsaa jiru. Achi keessatti kan nama ajaa'ibu namni hundumtuu nama gorsa. Garuu iddoo sana namni hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee malee gaafa fireeshummaa makoo gaafa naqee seenu ijoolleen jechuun magaalaa keenya na dura turan hundi isaanii asiin sitti namanii masi gorsuu jechuudha. Akkuma waan dirqamni wayii irra jiru hundumtuu nama gorsa. Yeroo ijoollee sana ilaaltu garuu mana puulii akka hin dhannee qabxii sirriitti hojjechuu qabda. Iddoo akkasii akka hin deemne even iddoo garaagaraa kana deemsa mana barnootaa tokko ta'ii yoo sakaan dadhabde illee kan shiroof baradhu namaan jedhu jechuudha. Maaliif qabxiin fidu taanaan hin ari'amta waan ta'eef waan akkasii jira. Akkamittiin achi keessatti kan jedhu sanaaf akkamitti hojjechaa turte kan jedhuudhaa fi yeroo baay'ee achi keessatti yeroo deemtu ofii keen ganama ofii keen hirribaa kaataa galgala ofii keen raftaa namni maa rafte siin jedhu hin jiru namni maa bakkee deemte hin jiru namni maaliif kilaasii galte yookiin immoo deemte hin jiru waan jedhuu fi sa'aatii kee hundumayyuu sa'aatii 24 qabdaa sa'aatii 24 kana qooddachuu qabdaa jechuudha. Yeroo itti cheerchii deemtu qabaachuu dandeessaa. Yeroo itti riyaajjiin bashannantu qabaachuu dandeessaa. Yeroo itti buna shaayii jechuu qabaachuu dandeessaa. Yeroo itti laabireerii seentu qabaachuu dandeessaa. Yeroowwan kun hundumtuu vaaliyuu qabu yookiin gatii guddaa sii qabu jechuudha. Yuunivarsiitii keessatti yeroo akkamii akkan qo'achaa ture fakkeenyaaf qo'annaadhaaf namoonni meetidii garaagaraa fayyadamu. Anis sanuma fayyadamee
yeroo tokko tokko namoonni guyyaa rafuun jira. Guyyaa gaafa raftu immoo halkan turuutu jira. Gaafa halkan raftu immoo guyyaa gar malee turuutu jira jechuudha. Kana akka hirriba keetis yeroo keetti miinetti haala kana fakkaatuun illee yeroo itti deemaa turreetu jira. Yeroo baay'ee immoo wanti yuunivarsiitii keessatti ammas immoo saayid effektiitti yeroo taansee immoo wanti iddoo guddaa qabu maalidha? Hiriyaadha. Hiriyaadha. Akkas jechuun maal jechuudha? Hiriyaan kee yeroo baay'ee namni maal jedhu hiriyaa kee qofa natti himi maalummaa kee sitti himaa jedhu namoonni yeroo odeessan waan garaa garaa irraa nageenya jecha kana. Kana jechuun maal jechuudha? Hiriyaan kee nama qo'atu yoo ta'e atis qo'achaa oolte jechuudha. Hiriyaan kee garuu nama puulii yookiin nama iddoo garaa garaa deemu yoo ta'e atis iddoo garaa garaa deemaa ooltaa jechuudha. Kanaaf hiriyaan baay'ee murteessaadha. Hiriyaa qabachuun hiriyaa roosiin jedhu tarii hiriyaa shamarranii ta'uu danda'a, hiriyaa dhiiraa ta'uu danda'a. Nama wajjin ooltee nama wajjin baatu jechuudha. Waan biraa sun taane nama wajjin ooltu, nama wajjin galtu, nama faana baatu, nama mataatitti qofaan deemtu, nama wajjin deemta, nama wajjin jiraatta, nama wajjin nyaatta, nama wajjin kaata waan ta'eef hojii kee sana keessatti nama siif ta'u yoo ta'e hojii kana keessatti illee si fayyadaa jechuudha. Keessumatti barnoota qabxii olaanaa yookiin mana barnootaa olaanaa keessatti qabxii hojjechuudhaafis ta'e ofii darbuudhaaf illee yoo ta'e wanti kun barbaachisaadha jechuudha. Hiriyaadha. Isa kanas akkuma naqeen ani hiriyaa tokkoon qaban ture. Kanumas magaalaa Naqamtee kana wajjin deemnedha. Mucaa kana wajjin yeroo turretti bakka waliin himnu hiriyaa koo sana wajjin qo'annaa ispeesii deemne yoo ta'e jechuun kilaasikeetti dubbifna walumaan dubbifna waliin hojjenna akka carraatee dipaartimentii tokko irra turre waan ta'eef nama akkasiifaa yoo ta'e qabxii murteessaadha jechuudha. Akka carraatee waaqayyo nu gargaare waggaa jalqabaadha jechuudha. Waggaa jalqabaa sana keessatti qabxii babbareedaa simisteera tokkoffaa 4 hojjechuudhaan simisteera lammaffaa 396 hojjechuudhaan waggaa lama sanaan iyyuu waggaa tokko sanaan hin fixee galle. Waan an barbaadu fiildii fayyaa ture akka carraatee meediisiniin gibbii keenya irra hin jiru ture. Gibbiin keenya akka carraatee gibbii reefu hundeeffame waan tureef yaa'u achi keessa fiildiin jiru ilaaleen fedha koo kan ta'e fiildii fiiziksii appilaayidii isaan filadhee jechuudha. Filadheen achi keessa saddiin galeegaa wanta kana hojjechuu jalqabne. Eddin sana galees immoo waaqayyo na galatu qabxii waan tokko yoo jiraatan iyyuu rakkinni hin jira. Rakkinni hin dhibu yoomiyyuu rakkinni hojiin ol paralelii deemuu jechuudha. Zim jettee immoo waan itti argattu hin jiru waan ta'eef sammuun koo yeroo baay'ee kana na amana. Ituma jennu egaa chaalenjii baay'eetu jira kanatu jira siin jechuuf hin barbaade. Mee waa'ee rakkinaa kana yeroo darben kitaaba tokkon dubbisan ture. Waa'ee kitaaba sanarraati waa'ee maalii kaasaa namicha tokkotu ammeessitu waan jedhu tokko si kaasuu barbaade. Namicha tokkotu galgalee yeroo hundaa cannaqama jechuun inni rakkataa jechuudha namichi kun. Gaafa rakkatu ribin qabu. Innaa haadha manaa isaan yeroo hundaa waan rakkiseef maatii waan rakkiseef akkamiin godhaa jennaan mana qorichaa deemii qorichi hirribaa jiraachuu danda'annaan qorichi hirriba namaa kennu naa kennanii raffisu waan ta'eef ani immoo hojii hojjechuun barbaada rafuun barbaadu jedhaa jechuudha. Yeroo baay'ee jecha kana baay'ee na dinqisiisa. Sanaan booda akka wayyareenaan akka gootu gaajette haadha manaan ennaan ogeessa xiinsammuu bira deemiti. Ogeessa xiinsammuun kun akkamitti akka rafuu dandeessu maaliif akka cannaqamtu gorsa sii kennee gasi dhiisaa ittiin jetteennaan akkuma jedhame ogeessa xiinsammuu bira deemee rakkina akkasiin qabaa kunoo hirribina hin qabu galgala baay'een taa'an bulaa hirribi jakootti nufu jennaan akka gootu jedheenaan gaafa mana keetti galtu nyaata nanna kee dhiqadhuuti yookiin qaama kee sirriitti miicadhu. Egaa qaama kee miicatteen booda immoo nyaata salphaasaa nyaadhuuti rafii. Erga rafteen booda immoo waan ganamaa kaatee amma galgalaatti hojjechaa ooltu yaadii ittiin jedhee jechuudha. Sanaan booda namichi ituma taa'ee yaadu ganamaa kaasee nanna isaa dhiqatee taa'ee nyaata salphaa garaatti hin ulfaanne nyaatee rafee yaaduutti ka'ee jechuudha. Gaafa yaaduutti ka'u ganama cireenyaadhee achii bee mana fincaaniitii bee akkasan godhee hojiin naqee sanan godhe jedhee sanaan booda dhumarra ga'ee namichi ituma rafaa jiru uwwadhee isa duriin iyyuu ta'e iyya keessaa fuudhee jechuudha. Gaafa iyyuu maal taate sila mana qorichaatti galte miti ogeessa xiinsammuu biraan turre achiitti maraattee baatee jedhee innaan sanaan booda gaafa inni akkasittiin jedhu ani ituma waa'ee kana yaadaa jiru buna dhugeen ture. Buna gaafa dhugu birrii 100 kaffaleen irraan fadhe sanarra geenii ittiin jedhee jechuudha. Maal siin jechuuf hin jedhee yeroo waa'ee yuunivarsiitii kaastu yerootti waan baay'een sitti ammaatudha jechuudha. Sitti ammaata. Namichi sun yoo fudhatte ta'e ittuu yaalamuu dhaqee duriin iyyuu ribuwatu hin qabu sanuutti dabalee iyyuu jalqabee jechuudha. Yeroo yuunivarsiitii keessu waan baay'ee si mudata. Birriin baay'inaan si barbaachisaa birriin jiru. Handaawutii koppii goota waan baay'ee bittaa sanarratti qarshii qaniitti baasaa oolta malee iddootti argattu hin jirtu.
Akka carraa ta'e yoo namoota garaagaraa waan garaagaraatti baasaa ooltaa jechuudha. Yeroo hundaayyuu baasuu malee argachuu waan hin jirreef ittiyyuu akka iyyuutu si godha siin jechuu barbaadeeti jechuudha. Jireenyi yuunivarsiitii jireenya kee keessatti akka ittiin iyyuutu iyyuu si godha. Akkas natti fakkaata yeroo achi keessatti. Sana keessattis immoo Waaqayyo na gargaaree yaa'u gargaarsa namaa qofaan miti. Ani amman kootii itti daadhee amman kootii qabadhee gargaarsa Waaqayyoo itti daadhee isas milkaa'eera. Namoonni baay'een garuu akka biyyaatti natti fakkaata akka biyyaatti persentii 41 yuunivarsiitii mootummaa keessaa persentii 61 kan darbanii waliigala garuu akka biyyaatti persentii 41dha. Barattoota naannoo 3,000 wayii keessaa gaafa fudhatan qormaata kana kan darban yookiin immoo qormaata kana darbanii innillee chaalenjii biraa ture jechuuf jedheeti. Kana fakkaata akkuma waliigalaatti egaa yaa'u gaafa achii baatu qabxiin sii kennama yookiin GPA waliigalaa jechuudha. Kan waggaa hundumaayyuu waggaa afuriidha kan hin baranne. Achi keessatti sadhumaa qabxiin koo ittiin xumuree ba'e sun 3.95 hidhaan hin ba'e yaa'u Waaqayyo na gargaaree kan nama xumureera. Hojii koo duwwaa miti hojii gaaddisaati. Achi keessatti dhaquu yeroo gallu yeroo dhannu birriin tiraanspoortiin nuu kaffalama yeroo gallu nuu kaffalama yeroo dhannu nuu kaffalama yeroo achi keessa turrellee nuu kaffalama waan ta'eef birrii kana immoo namni tokko namni na gargaaru waan hin jirre birrii isaan nu gargaaran kanaan amma kana itti fayyadamee akkas ta'eera jechuu barbaada. Baay'ee nama ajaa'iba. Nus egaa daawwattoota keenya baay'eedhuma haasaansaa afaan nu barsiisee dhaggeeffachaa jirra. Dhaloota ammaafis immoo galtee ta'a jennee yaadna bu'aa bahii kana keessa darbuudhaan egaa barataa gaariini. Amma egaa kanani si gaafadhu mudannoo yoo qabaatte mudannoo hin dagatamne mudannoo immoo nama bohaarsuus ta'uu nama barsiisuus gabaabsiiti nuu kaasi. Mudannoon egaa mudannoo jechuun namni yeroo deemu yeroo jiraatu jireenya keessatti mudannoo numa jiraata. Namni mudannoo hin qabne hin jiru. Yaa'u garuu mudannoon hedduun jiraatan iyyuu malee yeroo tokko mudannoo na mudate tokkoon baay'ee gabaabduu sasii kaasuu yaala. Mudannoon kun maalidhaa? Namoonni gara lixaa jechuun Wallaggaarraa gaafa baatu nu manaa baanee hin beeknu afaan hin beeknu. Sanaan booda barsiisaa baay'ee na jaallatu tokko koomoon koorsii irratti waa na gaafatee ture. Ana Amaarinyaan beeku. Kilaasii keessatti immoo barataa goboziidha na jaallata. Sanaan booda teellaatti hafee waan inni barreessaa ole barreeffachuuf jechaan teellaatti hafeennaan barattoonni warri kaayyaa'anii dhumanii dhumarratti maal jedheen Amaarinyaadhaan gaarii naan jennaan abeetiin jedhee handi tamaarii እንዳታስገባ naan jedheeti barattoota kilaasii biraarraa fidachuu deeme. Isan akkas naan jedhu Amaarinyaan dhagoo waan ta'eef maalan godhee barattoota hundumayyuu ol gashi waan naan jedheef barattoota kilaasii keessaa yaan hunda isaaniiyyuu nu tamallesu kaam jedhee sanaan booda barsiisaan waamaa jira jedhee barsiisota hunda isaanii barattoota yaan kilaasiitti naqadheen taa'ee barsiisichi baay'ee cimaadha hin sodaatu. Barsiisaan kun naannoo Tigraay irraati kan inni dhufe baay'ee nu jaallata baay'ee hojjetas dooktarii ture. Sanaan booda gaafa inni kilaasii biraa yaafatee dhufu barattoonni hundumtiyyuu guutanii taa'u kilaasii. Anti ምን አይነት ሰው ነው ጭንቅላቴ አይሰራም naan jedhe dhufe. Ani waan jecha Oromoyyuu hin beeku. Innaa sanaan booda Ingiliffan itti haasa'ee jechuudha. Gaafan Ingiliffa teacher please I don't understand what you say jedhee sanaan booda irra deebi'ee jechuudha. Gaafan akkas jedhu sanaan booda Amaarinyaan beekuu jedheeti Amaarinyaan ijoollee biraa gaafate inni hin beeku jedhee sanaan booda dhiifamayyuu naan jedhee gaafan achiisa gaafatu kanaan barsiisichaan kanatu na mudatee siin jechuun barbaade. Daawwattoota keenya egaa mudannoo ajaa'ibaati akkas jecha sa'aatii kanarra geenyeerra mee ammas turtiin keessan nu wajjin haa ta'uuti. Egaa gaarii namoota galateeffattu yoo qabaatte namoota galateeffattuuf akkasumas immoo ergaan barattoota amma jiran miira hin danda'amu ani kana gochuu hin danda'u milkaa'uu hin danda'u warra jedhaniif maal ergaa maalii qabda akkasumas immoo namoota as ga'uu keef sababa ta'an abaluun galateeffachuun qaba kun narraafuun qabu isa jettuuf gabaabsitee carraa garuma kee deebisee. Galatoomi waanan jechuu barbaadu egaa yeroo baay'ee nan kaasaa namoonni yeroo baay'ee dinqisiifadhu gaaddisaa baay'een dinqisiifadha jechuun maaliif dinqisiifatta yoo naan jettee gaaddisaanii namoonni hedduun biyya alaa jiraatan yookiin immoo namoonni hedduun biyya keessa jiraatan namoonni hedduun birrii qabaachuu danda'u.
Birriin immoo namarratti hojjeta malee birriin zim jedhee baankii keessa taa'e yookiin immoo lafa taa'e hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Birriin kan inni irra taa'u namarraa darbee namarraa namatti darbeeti hojii hojjechaa deema. Mucaan kun yookiin gurbaan kun immoo birrii guddaa argatee miti kan inni nu gargaaraa ture. Waaqayyo isaa eebbisu waan argaturraati namni tokko seenaa maal hojjechuun qaba jedheeti seenaa akka hojjechuutti yookiin immoo namoota na teellaa jiraniin maal dhaabachuun qaba jedhee kan inni dhimma kana hojjechaa ture. Isa kana baay'een isa galateeffadhaa. Waaqayyo isaa eebbisuun jechuu barbaada. Kana qofaan utuu waan biraan ittiin jedhamu jiraate waan biraan jechuu yaala garuu waaqayyo isaa eebbisuudhaafi galatoomi jechuurraan kan darbe waan hin jedhuun qabu. Itti aansee immoo namoota gaaddisaarraa dhimma kana fuudhanii koree ta'anii amma hojjechaa jiran namoota hedduudha. Namoota muraasa maqaa isaanii yoon sii kaasuu yaaleyyuu barsiisaa waannaa dinagdee kan jedhaman itti gaafatamaa yookiin dura taa'aa dhaabbatichaati. Akkasumas immoo barsiisaa bultii obbo Amantii kan jedhaman akkasumas abbaasaa kan ta'an maaster dhufeeraa yookiin barsiisaa dhufeeraa kan jedhamanii fi qarshii qabuudhaan namootatti didawwaluudhaan immoo waan garaagaraa gochuudhaanis akkasuma yeroo baay'ee kan nu gargaaranii aadde Aragaash kan jedhaman isaan immoo akkuma haadha keenyaatti itti dhiyeenyaan kan nu gargaaraa turanidha. Isaanillee keessa jiru jechuudha. Namoonni kun baay'ee galatoomaa hojiin hojjechaa ture hunduma keessatti qofaa qotuu hin taane waaqaa gaditti namoota sana faanaan kan hojjechaa ture waan ta'eef namoota sanaan akkas jechuun barbaadaa jechuudha. Akkuma waliigalaatti jarri kun seenaa tokko kaa'aniiru. Gaaddisaan seenaadha kan inni hojjete. Seenaan kun immoo dhalootatti yookiin immoo akka barnootaattis waan garaagaraa ta'e namaa gara namaatti daddarbaa deema waan ta'eef seenaan kun yoomiyyuu nama keessaas ta'e dhaloota nuti ilaa jiran keessaati hin bada jedhee yaadu nunillee namatti dabarsinaa nunillee waan nu barsiiseera. Kanaaf galatoomin jedhaa. Yeroon baay'ee barbaachisaadha. Keessumatti barattootaafis ta'e nama kamiifiyyuu yeroon keessumatti barattoota yuunivarsiitii irra jiran yeroo isaaniitti haalaan akka fayyadaman hin jedhaa. Namni kamiyyuu yeroo isaatti sirriitti haalaan yoo fayyadame gaariidha. Sa'aatii 24 Waaqayyo badhaasa godhee nuuf kenne birriinis argitee bituu hin dandeenye namni hundumtuu yeroo isaatti fayyadamuu hin jedhaa. Namoonni na fakkaatanii fi namoonni immoo jireenya isaanii keessatti abdii kutataa barataa jiran keessumatti namoonni na fakkaatan mana namaa ta'anii rakkina adda addaa wanti ni ta'an waan garaagaraa hojjetanii amma danda'ametti wanta yeroo isaanii hin nyaanne akkaataa yeroo isaanii fayyadamanii hojjechuu danda'aniin barnoota isaanii irratti xiyyeeffatanii yeroo fayyadamuu danda'an immoo wanta guddaadha. Wantas immoo bitamuu hin dandeenye wanta immoo yoo darbe immoo deebi'anii argamuu hin dandeenye waan ta'eef waa'ee yeroo baay'ee biyya keenya keessatti rakasa waan ta'eef garuu iddoo guddaa yeroof kennudha. Inni kan biraan immoo yeroo taansee yaadaaf karoora qaban sirriitti yeroo qabdutti immoo yaada baafachuudha jechuudha. Yaada baafachuu jechuun maal jechuudha? Ati barataadha, moo ati naggaadeedha, hin daldaltaa, moo ati maal hojjetta qonnaan bulaadha. Eessa akka jirtu dhaabattee of ilaaltee bakka jirturra yoo kaate of ilaaltee bakka jirturra dhaabatteeti bakka ga'uuf jirtu moo ilaaltaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Karoora baafataa jirtaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya barataa gaariin yeroo akkamitti akka fayyadamuu qabnu nuuf kaaseera. Nus immoo yeroo keenyatti fayyadamnu karoora baasnu miira hin danda'amu jedhu keessaa habaanu barattoota yuunivarsiitii jirtan sadarkaa barnootaa kamirrayyuu jirtan qonnaan bultoonni dhaamsa keenya kana mana keessan teessanii kanneen nu dhaggeeffattan daawwattoonni Egeree miidiyaa hundinuu hojiirra oolchinuun ergaa keenya egaa immoo Egeree miidiyaa subscribe gochuun dagatiinaan dhaamsa keenya turtii barataa gaarii wajjin taasisnee kanuma irratti golabneerra. Egaa daawwattoota keenya keessummaa Egereetti aanuun amma wal agarruutti nagaan nu turan dhaamsa keenya. Egaa atis yaamicha keenya kabajjee waan nu argamteef galatoomii guddaa galatoomi. Ishisinis ulfaadhaa galatooma.